Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akkam jirtu hordoftoota Sooree baga jiraatanii. Har'as akkuma beektan viidiyoo tokko qabadhee dhufeen jira. Viidiyochis maal hojjettanii salaaxaa hojjechuuf hin deema. Kanaafuu salaaxaa kana hojjechuudhaaf wantoonni itti fayyadamu kanuma sitti ijaan argitan kana fakkaata. Nafkaatos nan qabaa, shonkurtis nan qabaa, qaaraas nan qabaa, kiyaarallee nan qabaa. Attara kana ni beektan jedhee yaada. Isa kanas nan qabaa. Achi immoo mi'eessituu isaati. Kana walitti bubuusee kanuma waliin arginu ta'a. Hara xiqqoo sagaleen kiyyaa na jijjiiramee jira, qoonqotu na dhukkubuu jira. Kanaaf yoo isinitti hin dhaga'amnee fi dhiifama isiniin jedha uummata qashtii. Amma garuma dalagaatitti darbina. Turtiin keessan afaan haa ta'u isiniin jetti soorettiin. Nyaata soorettiin hojjettu kana akka jaallattan abdiin qaba. Kanaafuu turtiin keessan afaan haa ta'u isiniin jetti sooreen. Distii kiyya akkasitti irra kaa'een jira amma zayitiitti buusa salaaxaa hojjechuudhaaf illee distii irra keessi akkanaan hin jenne zayitii kanatti fayyadamu. Kamoon kana ni beektan jedhee yaada. Kamoon jedhama. Kuni maal jedhama biyya keenyatti maal akka jedhamu dhugaan beekoo dagadheen jira. Dhiifama naaf godhaadha. Isa maankaa tokkoon itti buusa. Isa kana jechaadha. Achimoo kan amma isinitti mul'isee atara sanii. Ataramu maal jedhamu kunis hin beeku dhugaan hirraafadheen jira afaan Oromoo irratti. Na hammus kan jedhamu kana ittiin buusaa jechaadha. Yaani isa kana jechuudha. Achi babrikaadha kuni babrikaa tokko maankaa tokko itti buusa. Akkasitti yeroo halluu isaa jijjiiru ammuusiin kun yeroo halluu isaa jijjiiree hin gaajennee yaannetti daqiiqaan gaajennee yaannetti ibidda keenya jalaa dhaamsinee gara salaaxaa kan mummuruutti deemna jechaadha. Haganni qabbanaa'uufti immoo kuzbaraa uumama kanneen immoo muradha. Kanaafuu ammas turtiin keessan afaan haa ta'u isiniin jedha uummata qashtii.
isaatiin itti fayyadamu maaliif salaataan xiqqoo waan ta'eef. Kuni baay'ee kuzbaraa miti bagduunas kanaafuu kuni kuzbaraa miti bagduunas jedhama. Amma bukaatoo kiyyaa itti mummuraa. ይህን ይመስላል ሰላጣችን። ከነፋካተ ሰላጣን ያረማ ማርከና ሶፊ ሰማርኬት ጆ ቲቲኬሴ ሙራ Avukaattoo kiyya akkasitti mummuradheen jira. Isa sasumatti buusaa jechaadha. Vamos. Salada hedduu takka gaariidha. Hedduu takka mi'aayaa. Yaani nyaanni hojjetu hunduyyuu ni mi'aayaa garuu. Yaani hin jiraa miti reegise tokko tokko. Amma ammoo loomii isaati yaani mi'eessituun barbaachisaa meeteree soogidatti hin boofne yooma ati goolee kanaafuyyuu loomiin itti cuufa jechaadha. Ammas turtiin keessan afaanaa ta'uu uummata qashtii salaaxa baay'ee bareedaa fi mi'aadha. Kanaafuu turtiin keessan afaanaa ta'uu isin jedha.
isa kana masinitti agarsiisanii يعني فلفل اسود وكنا بلاك بيبر جاسني انا فارموتين الرافع دي فمن ابو داو متقالي سوغيتا ميكس kuni maali no jettan sammaq kan jedhamu sammaqi kana asumatti arge biyyattiin beeku kanaafu maqaa biraan qaba fin qabu isaa waan hin beekneefu sammaqni isiniin jedha kanaafu sammaqi jechaadha kuni kan turut mix goone kire salata keenya finna jechaadha amma salata hedduu takka mi'aayaa hedduu urgaan isaatis namatti tola kanaafuyyuu hojjedhaatii dhandhamaan isiniin jedha salaaxaan kiyya har'aa kana fakkaata hedduu takka bareedaa miti halluutti illee yeroo laaltanii kanaafuu hojjettanii mana keessanitti akka dadhamtan abdiin qaba waan waliin turtaniif hedduu takka galatoomaa isiniin jedha akkasuma immoo like gochuudhaan share gochuudhaan na jajjabeessaa isiniin jedha uummata qaalii haga viidiyoo biraatiin deebinee wal arginutti turtii gaarii isiniif haa ta'u isiniin jecha